Yoo yaa shamaar ka fuune tam jitu nagaa keessanii fayyaadha. Eebba fiilmii Siribiidha kan Nairobi Kenya eebbamu deemu Jafar Yusuf jechuudha. Jafar Yusuf hojjetame. Arraan tana bakka eebu galma Siraal jechuudha. Siraal Muslim Club. Bakka kanatti arraan tana argamne jira. Maali jennaan yoo namoonni baay'een barreeffama qofaan agartanii qaamaan bira geenyee akka namni hunduu ifa ta'utti akka namni hunduu ilaalee barutti isin agarsiisuu dhumna asitti argamne jira. Baatii tana guyyaa afuriiti. Har'a guyyaan Santeembara guyyaa jaaboota jechuudha. Santeembara afurii bara bal'aa godhata akka jechuudha. Asitti Jaafarii fi weellistoota biyya kana keessatti argamanii adda adda dhaban sarpiraayiz waan adda addaati jira jechuudha. Kana koomediyaanotaa fi akkasuma weellistoota baay'eetu irratti argama. Nu wajjin bashannanaa wajjin bu'aaraa isin jenne wanta akka illee tasira maal naa himtoo? Waan ati dhagahin tanam takkan dhagahin harkaasii qaba. Maal ishiin natti himtoo? Ninuma. Himi gaa? Yaa guyyuu